jennee bakka duwwaa daashoo jenne maal jennee itti guutuu qabna. Kana shakkii goota taa'ee waaw argattee. Biroo har'a gaafii sirraa qaba. Tole gaafa rakkoon qabu waan beeku raawwatan ni deebisa. Har'a jennee bakka duwwaa daashoo jenne maal jennee itti guutuu qabna. Kana shakkii goota taa'ee waaw argattee jirta. Gaafiin itti aanu. Sangaa kol'ee jennee bakka duwwaa daashoo jenne maal itti guunna. Allah. Shimallis Abdiisaa. Okay argattee jirta. Ishi gaafii sadaffaa. Gantuu jennee bakka duwwaa daashoo jenne maal itti guunna. Leencoo lataa. Waaw argattee jirta. Ishi bakka duwwaa. Maxaqoo jennee bakka duwwaa daashoo jenne maal itti guunna. Maxaqoo maaroo beekama maxaqoon. Abiy Ahmed yookaan buqqee jennee bakka duwwaa daashoo jenne maal itti guunna. Buqqee jennee bakka duwwaa daashee Hangaasaa Ibrahim. Gudeedaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa osoo Oromoo taate maaliif biyya gurguraa jennee bakka duwwaa daashoo jenne maal jenne. Bara 2016 caalaa bultumee miti lubbuun jiru. Atileetii miilaan fiigee sammuun jalaa baxaabbate jennee bakka duwwaa maal itti guunna. Faayisaa Leellisaati kan maaruufa. Okay. Gaafii hunda kee deebisuu keetiif galatoon biroo aga carraa lammaffaa walirra deebinuuf nagaa keessanaa turiif atis gaafii waan nagaa fatteef galatoonni. Warroonni yuutuubii kiyya haaraa taatan saabskiraayib laayik godhuuf hin irraanfatinaa. Viidiyoo tokko tokko irratti qoosaa gabaabduu gaddeessuun yuutuubii irratti immoo guutuu isaa gadi dhiisaa seenaatii ilaalaa saabskiraayib godhaa.